Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hundaa dhageeffata. Uumama hundaa sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaan gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba. Mootummaan federaalaa erga waliigaltee Piriitooriyaa eegalee rakkoo nageenyaa naannoo Tigraay keessa jiru karaa nagaatiin furuuf hojjetamaa tureera. Dhibbanas hooggantoota naannichaaf mootummaan federaalaa muudama laateera. Ajandaan keenyas dhimma naannoo Tigraay tibba darbee godhame irratti xiyyeeffata. Yuunivarsiitii Haramayaatti kaadhimamaa PhD dhimma nageenyaa fi misoomaa Iyyoob Tasfaayee Okaashaa dubbiseera kunooti. Dursa yaada nuu kennuudhaaf hayyamamoo ta'uu keessaniif ulfaadha isiniin jedha. Hayyeesinis galatama dabaa kana naa kennuu keessaniif. Ergama pirezidaantii haaraa naannoo Tigraayitti kenname kana akkamitti ilaaltume? Tigraayin keessa giruuppiitu jira. Giruuppiin kun yeroo baay'ee aangoorra siit faayit sindiroom kan jedhamu jira. Siit faayit jechuun aangoo marcuma jaalala marcuma. Sindiroomiin kun dhukkuba miti. Dhukkuba jaalala marcumaa qabu jarri kun. Ammas Geetaachoon keessumaa dargaggoota sammuu jijjiireera. Akkasaan warra dullacha kana warra kanatti akkasaan namanni akkasaan jala hin deemne hojii hojjetame jira yaada. Seensiin godha kana. Kanaasitu gaaffii garaagaraa akka jalqabe. Kanaaf ammas yamaaloo yoo ofii jette yasoo giddaa yoo ofii jette mi'aayee waan jedhamu jira. Kanaaf hundumtuu neessi yookiinis immoo dhiifama yoo argatanii sila qalli godhaniitu ta'an gaarii ture. Akka hojii isaaniitti wanni iyyuu hin jenne. Kanaaf amma innis lafa ga'uu hin qabu. Walee hirameera. Gareen waraana abidda isaa harkaan qabatee argee hin barbaannetu jira. Kanaaf egaa amma inni guddaan in the long run jara kana adaba keenyaaf yeroo isaanii Eritiriyaa wajjin dhaqanii mari'atan namooti tokko hundatu hin ta'in jechuudha wanti beekamaan. Adaba bichisiisutu irra jira kun hojii mootummaa ta'uu qaba yaadda. Akka isaan kanarraa qusatan biyyi kun daangoftuudha biyya Itoophiyaati qaamni bulchu jira qaamni bulchu kun gaambelingii isaanii sana hin qabbaneessu taanaan boris rakkoo fidu. Kana garuu immoo abdiin jiru immoo maalidha maajooritiin waraana hin barbaadu Tigraay keessatti. Keenyaaf amma maayigiraantiin asirra biyya Arabaa deemanii karaatti dhumaa jira ijoollee Tigraay baay'inaan ikoonoomii jalaan miidhameera waraanatti fedhii hin qaban deebi'uudhaaf. Warri sun immoo kan isaan aangoorra jiraatan yoo dargaggoon kun kaka'e mobilaayizeeshinii isuma sidas hin jedhe yoo mobilaayizeeshinii yeroo tokko argataniiru amma garuu hin jiru. Sababni isaa hubata abidda kan harkaan qabanii argaa dargaggooti kun TPLF'n immoo nuffaniiru warra dhukkuba marcumaa qabu yoo marcumarra ture qofa kan jedhu umurii guutuu namni waggaa 92 naasaarra jaarsi kun eeyoodhan waggaa 90 keessa galeera hadaadhuma siyaasa kaabaate jaatu. Tiipaayit sindiroom jechuun jaalala marcumaa obbolaatu wal fixa kanaaf duri ijoollee moototaa hidhu miti iddoo garaagaraa. Tiipaayit sindiroomii kana qabu. Kana yeroo isaan gaambelingii kana immoo dirqama mootummaa ta'ee yaada. Ammas mootummaan calluma dheeraaluun akka hanqinaatti fudhatan yeroo darbe jechuudha. Sababni isaa already xiinxaluma garaagaraa yoo kaafne waraanni sun akka duraa miti bifa geeddarateera. Amma fakkeenyaaf firoontii garaagaraa gaashana raayyaa deebi'ee waraanni Itoophiyaa to'ate jara kana hamma dhumaatti illee gochuu danda'ama. Zuuriin dhumaa kun jechuudha. Isaanis fiiganiitu Piriitooriyaatti fiigan. Piriitooriyaatti fiiganii akka fedha mootummaa giddu galeessaatti kan agirimentii sun ta'e. Kana immoo ammas agirimentii sana bu'uura godhatanii yeroo isaan Eritiriyaa wajjin haasa'an mootummaan siiriyees ta'uu qaba. Mootummaan siiriyees hin ta'u
yoo ta'e ammasiyyuu waatummoo dhalatachuudha. Sababni isaa namni qanxootu hin jiru jarri kun wanni barani achi keessa qabatu qaba biraan danda'an Itoophiyaa keessa qabatanii garuu central government mootummaa giddu galeessaa dadhabsiisuuf immoo achi waan isheen gootu jira. Kanaaf adaba bichisiisuun ga'ee hojii mootummaa ta'een akka mataa kiyyaatti wanneedha. Obsi mootummaan gochaa jiru nageenya waaraa fiduudhaaf akkaataan itti adeematu hin jiru. Amma innumti kun iyyuu obsis daangaa qaba. Fakkeenyaaf Eritiriyaa wajjin isaanii ayyama mootummaa giddu galeessaa malee mari'achuun obsan jedhamu akka kootte jechuudha. Wanti inni obsi biraan jira akkaataatti Geetaachoo deggeruuni Daajetaan deggeruuni waan garaagaraa gochuun beeku isaaniyyuu waan obsa jiru kana jechuudha. Garuu obsi immoo daangaa qaba waanta ta'eef yeroo isaan qaama garaagaraa wajjin fakkeenyaaf so-called faannoo kana wajjin yeroo isaan diil godhan immoo mootummaan dafee deebisuu qaba jechuudha. Garaa bal'achuu mootummaa federaalaa kana akkamitti ilaaltan warreen kanaan dura mootummaa federaalaa irraa baqataniitiin gara naannichaatti galan amma aangoo federaalaatti deebi'anii aangoo argataatiin jiru kunu maal akeeka jettume? Siyaasa keessa waan tokko beekuu qabna. Yeroo walitti buutu wal arrabsita. Siyaasi keessa immoo hin araaramu. Waraanuma muuxannoo garaagaraatu ture. Amma fakkeenyaaf kan biyyootaaf biyyooti wal jibban har'a immoo birrii isaanii tokko adii si gala. Kan akka warra Awurooppaa wal waraana hin jiru. Wal jibba hin jiru. Yuuroozoon jedhu viizaa kontenta akka feete birrii yuuroo fayyadamta. Siyaasa keessa walitti bu'uun akkuma jiraatu inni kun wanni hin qabu waan beekamaadha. Deebi'ee immoo garaa bal'achuun iyyuu nuti aadaadhuma keenya keessattuu qabna. Yeroo baay'ee garaa bal'atanii mo'uutu iyyuu caala yeroo tokko tokko hin moota garaa bal'atteetu waan tokko dhaaluun jira mo'uun jira inni kun akka positive even Geetaachoodhuma iyyuu aangoo kennuufiin bilchina agarsiisa. I appreciate the prime minister. Geetaachoo duwwaa miti warri isaanis aangoon kennamaatiin tokko biyya isaaniitiif tutiin Itoophiyaa biyya isaaniitiif aangoon dogoggorri immoo ture garuu dogoggora sana sirreessuudhaaf wanti goggodhamaa jiru gaariidha. Power sharing gaariidha. Isaanis gaskarii gaarii agarsiisaniiru. Waraana balaaleffataniiru fakkeenyaaf gareen Geetaachoo waraanni nun baasu jedhaniiru. Kana caalaa maaltu jira? Kanaaf akka isaan tooratti galanii egaa permanent friend enemy jenne siyaasa keessatti nima jiraata walitti bu'uun hin jiraata garuu inni kun bu'aa Piriitooriyaati. Geetaachoon wayyuu kan sentaritti fide jechuudha. Bu'aa walitti haa ta'u kana. Geetaachoon immoo namoota baay'ee akka dhalatan godheera yaada isaatti yaada akka yaadni Geetaachoo kan fakkaatan immoo akka Tigraay keessatti dhalatan godhameera. Inni kun iyyuu teeppii tokko deemuudha. Teeppii gaarii tokko deemuu agarsiisa. Waa'ee Tigraay kanarratti jechuudha muudama kanallee wal qabateetiin warri wacan jiran warri wacan kun maal barbaadan kan jedhu immoo kana keessatti mee akkamitti ilaalama? Amma maal ta'e Itoophiyaa kana keessa akkaataa nuti itti mootummaa eegnus akkaataa itti deeggarus yeroo tokko rakkoo qaba. Yeroo deeggarus bilaayinti ni deeggarra. Kana waan gaarii jajaa kan kun asirratti hin jenne bilaayinti. Yeroo eegnus immoo ijuma jaanfannee qeeqna. Amma herregi bu'uu qabu waan nagaa fidu biyya kana keessatti hojjetamu. Wanti ilaaluu qabu indiviizaal outcoming nagaa amma fakkeenyafumaa qabee siyaana namni loojikii qaba waa deeggaruunis waa mormuunis ammas aadaa siyaasa keenya keessatti wanti nuti sirreeffachuu qabnu inni kaanii jaalaluma ima maraata jaalala inni kaan immoo jibbaan maraata akka sana miti giddu galeessa qabaachuu qabnu mootummaa kan deeggare yoo ta'e waan inni gaarii hojjetu deeggareen constructive criticism qeeqoo madaana waan moonan kennuudha mootummaadhaaf akka inni ofirratti gochuudha malee kan amma yeroo waa ta'u kana inni tokko ija juduunfatee deeggaraa inni tokko ija isaa jaanfatee morma rakkoo kanatu jira kana gidduutti gaawwanni ta'a malee kuni indiriizaarsiisaa gaariidha biyyi nagaa uumuudha biyya tasgabbee nama kan nu amma inni kan amma nu barbaachisu nagaa argachuudha yoo nagaa arganne egaa waan borii yaadna nagaan arganne kana waan borii waan fuula dura dhufu pirojekti gochuu hin dandeenyu kanaafuu coba nagaa irratti cobe Geetaachoo faa fuudhanii siistama keessa galchuun akkasa amma yoo waa dhufe Geetaachoon gara eenyuwaa isaa jechuudha garuma Itoophiyaa isaa gara biyya isaa gara qaamuma affeetti waan godhu hojjetu jechuudha. Kanaaf warra akkasii jiru silayyuu inni kun beekamaadha. Duduunfatanii deeggaruu duduunfatanii mormuus kanatu jira. Kanatu kana fidaa jechuudha jedhee waan amma ta'e kanarratti malee wanti gaariidha. Kanaaf mootummaan akkuma garaa bal'atee ijoollota fidee aangessuu jalqabe kan ittuma fufuu qaba jechuudha. Ittuma fufuu qaba. Warra nagaa barbaadu garuma kanayyuu garuma fakkeenyaaf gara finxaalayyii keessaa nagaa barbaadu kanaa wajjin haa ta'u. Amma nagaa barbaadu naasee aangessee akkamii tooratti deebi'u jechuun egaa obsa guddaan mootummaa irraa hin eegamaa jechuudha. Kalee qawweedhaan
eessa iyyuu ga'amu waluma fituu ta'a waluma madii waluma dadhabsiisuu ta'a beekamuu qaba jechuutiin jedhe yeroo ammaa kana gabannansi ammaa kana keessatti uummati gaafachuudha waan nabe mootummaa gaafachuudha bifa qindaa'ee mootummaanis immoo uummata dhaggeeffachuudha. Yuunivarsiitii Haramayaatti kaadhimamaa PhD dhimma nageenyaa fi misooma Iyyoob Tasfaayee yaada dhaggeeffattoota keenya biraan geessaniif ulfaadha isiniin jenna. Ayyee isinillee galatoomaa isinillee ulfaadha qabanaa kennuu keessaniif. Ayyee tola.